Ayyaanni faraarri nagaan gooftaa keenya Yesuus isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa jirtu obboloota. Nagaa kooteenis galata Waaqayyoo ta'u. Guyyaa har'aa eenyummaa Yesuus kan jedhu kutaa kurnaffaasaa waliin kan ilaallu ta'a. Yeroo darbee jechoota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin ofiisaa ibsaa ture macaafa qulqulluu keessaatii isiniif himaa tureera. Har'as itti fufneetu suma kana waliin ilaalla jechuudha. Egaa Yesuus eenyummaa isaa akkaataa garaa garaatti ibseera. Yeroo baay'ee namoonni Yesuusin beekuu baay'ee rakkatu. Akkaataa itti namoonni Yesuusin beekanii fi akkaataa itti macaafni qulqulluu Yesuusin ibsu yoo ilaalle waliin argu yeroo baay'ee jechuudha. Gartokkee duwwaadhaaniti Yesuus Kiristoos kana inni nama qofaadha jedhaniitu nama ta'uusaa namummaa isaa qofa irratti xiyyeeffachuudhaan inni kunoo nyaateera, rafeera, dadhabeera, kadhateera jechuudhaani wantoota namummaa isaatii wajjiniin wal qabatan qofa irratti xiyyeeffatu. Yesuus garuu namummaa qofaadha. Namummaa qofaa qaba. Macaafni qulqulluu waa'ee isaa maal jedha? Yesuus ofii isaatii waa'ee isaa maal jedhe kan jedhu macaafa qulqulluu sirriitti dubbisuun geggeessaa hafuura qulqulluutiinis immoo hiika dubbii sanaa hubachuun baay'ee murteessaadha, barbaachisaadha jechuudha. Yoo kana hin taane ta'ee jireenya ala taanaa, jireenya ala namni gaafa ba'e immoo namni jireenya hin qabu bakka already. Kutaa kurnaffaasaa keessatti Yesuusii Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 23 irratti namni na jibbu abbaa koo sin jibbaa jedhe. Namni ana jibbu abbaa koo sin jibba jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Kutaa kanarraa waan xiqqoo jechuu barbaada. Luqqisa kanarraa jechuudha. Namni ana jibbu abbaa koo sin jibbaa gaafa jedhu fedhii abbaa fi fedhii ilma isaa Yesuus Kiristoosii wal qabataadha. Abbaan biyya lafaa kanaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos fayyisuu jaallate. Ilmi immoo fedha abbaan isatti kenne kana raawwachuudhaaf fedha isaatiin ofii isaa laate. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti yoo ilaalle Yesuus ilma Waaqayyoo abbaa akka ta'e dubbata. Kitaaba amantaa kan biraa keessatti immoo yoo ilaaltanii inni ilma Maariyaamii jedha. Ilma Maariyaamii jedhaniitu kaa'u. Kun amma fakkeenyaaf jibba namni tokko sirraa qabu fakkeenyaaf namni abbaadhumaan waamama. Abbaa isaatti waamama. Ilmas yoo ta'e intalas yoo taate abbaatti waamamti. Abbaa yoo irraa du'eeyyuu abbaadhumatti waamama namni. Anamma abbaa kootiin waamama malee haadha kootiin hin waamamu. Aadaamtu akkasii hin jiru. Jibba kana agarsiisuudha jechuudha kun. Ilma Waaqayyoo Yesuus ilma Waaqayyoo jechuun waan isaan rakkiseef, waan isaanitti ulfaateef isa kana fudhachuun baay'ee jireenyi isaaniitti ba'aa waan ta'eef ilma Maariyaam jedhaniitu barreeffatan. Jibba agarsiisa jechuudha amma kun. Ammatu macaafni qulqulluun Yesuusiin ilma Maariyaam jedhee waameera ta'e dhugaadha. Sun garuu maal agarsiisa? Jibba isaan Yesuusiif qaban kan agarsiisudha jechuudha. Namni ana jibbu abbaa koo sin jibbaa jedhe Yesuus. Yeroo nutti haasa'an maal nuun jedhu nuti isa Yesuusiin erge sanatti amannaa isa waaqessinaa jedhu. Dhugumadhaan amma dubbiin kun never dhugaa miti. Dhugaa miti. Dhugaas ta'uu hin danda'u. Dhugaas ta'uu hin danda'u. Yesuusiin jaallachuu jechuun eenyummaa isaa guutummaa beekanii eenyummaa isaa isa dhugaa sanaan isa jaallachuudha malee eenyummaa isaa isa gama tokkoo ganaa eenyummaa isaa isa gama tokkoo immoo nan fudhadha yoo jedhamee jaalalan jedhamu kun. Lammaffaa kutaa har'aa keessatti lammaffaa jennaga. Garuu gara qabxii 29dha kan inni qabu. Kan guyyaa har'aa keessaati inni lammaffaanii namni isin ari'atu anaanis abbaa koos
hin beekuu jedha. Namni isin ari'atu anaanis abbaa koos hin beeku jedhe Yesuus jala mure. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 1 hanga 3tti yoo dubbistanii isa kana argattu. Namni isin ari'atu kan inni ittiin jedhe kun warra Yesuusitti amanatan kana warri ari'atanii Yesuusiinis abbaas hin beekan. Ishee kana jala muraa qabaddaa. Ishee kana jala muraa qabaddaa. Qoraan amma warra Yesuus Kiristoositti amanatan kana maal jedhaa? Kaafiroota jedha. Isaan diina keessanidha jedha. Lafa argitanitti dhaa mormarraa gataa ajjeesaa karaatti cufaa hamma isaan ilaa ilallah Muhammadan Rasuulallah amma isaan jedhanitti gidirsaa'edha. Ajjeesaa'edha. Du'a irratti farada. Yesuus maal jedhe? Namni isin ari'atu anas abbaa koos hin beeku. Warri abbaa isa Yesuusin ergetti amanna jettan sobdaniittu. Sobdaniittu. Kiristaanota hin ari'attan utuu taatanii. Kiristaanota hin ajjeestan utuu taatanii. Garuu faallaa sanaadha kan isin hojjettan. Dhuguma abbaa beektu ree ammasin abbaan beektan. Yesuusin beektu Yesuusin hin beektan. Yesuus isa kan biraadha natti fakkaata gaan isin beektan malee Yesuusin hin beektan. Namni isiniin ari'atu anas abbaa koos hin beeku. Qulqulloota warra Kiristoos Yesuusitti amanatan warri ari'atanii Yesuusiinis Waaqayyo abbaas hin beekan. Isaan ergamoota seexanaati. Sadaffaa waan abbaan qabu hundinuu kan kootii jedhe Yesuus. Yohaannis 16:15 irratti. Waan abbaan qabu hundinuu kan kootii. Waan abbaan qabu gaafa jedhamu Waaqayyo abbaan kan inni qabu maalidha? Kan inni qabu maa inni? Beekumsi kan Waaqayyooti, ogummaan kan Waaqayyooti, fayyisuun kan Waaqayyooti, dandeettiin kan Waaqayyooti, humni kan Waaqayyooti, aangoo kennuun kan Waaqayyooti, aangoo fuudhuun kan Waaqayyooti, jiraachisuun kan Waaqayyooti, ajjeesuun kan Waaqayyooti, kaasuunis kan Waaqayyooti. Waaqayyo ajjeesuus kaasuus hin danda'a. Garuu Waaqayyo jireenya namootaatiif jireenya kennuu barbaada malee ajjeesuu miti. Du'a isa jedhamu kan ammoo duuni sababii cubbuutiif ilmaan namaa hundumaatti kan dhufedha kuni bu'aa cubbuutiin sun. Egaa waan abbaan qabu hundinuu kan kooti gaafa jedhu Yesuus Kiristoosii beekumsi abbaan qabu Yesuus keessa jira. Ogummaa abbaan qabu Yesuus keessa jira. Fayyisuu abbaan qabu Yesuusis gochuu danda'a. Kana jechuudha waan abbaan qabu hundinuu kan kooti gaafa jedhu. Arfaffaa abbaa biraa ba'een gara biyya lafaa dhufee jedhe Yesuus. Yohaannis 16:28 akkasuma 30 irratti argachuu dandeessu. Abbaa biraa ba'eetanii gara biyya lafaa kanaa dhufee jedhe Yesuus. Eessaa akka dhufeti kallattii nu agarsiisaa jira yookaan eessaa akka dhufe nutti himaa jira. Abbaa biraa ba'een dhufee. Raajonni abbaa biraa ba'anii hin dhufne biyya lafaa kanarratti dhalatanii haadha isaaniif abbaa isaaniirraa dhalataniitu hafuurri Waaqayyoo immoo hafuurri qulqulluun isaanirra buleetu raajii dubbataa turani. Argitu? Akkana jedha abbaa biraa ba'een gara biyya lafaa dhufe deebi'ee immoo biyya lafaa nan dhiisa gara abbaas nan naqa jedheedha. Raajonnis ta'ee ergamoota warri jedhaman luboota warri jedhaman biyya lafaa kanarratti jechuudha. Kallattiidhaan Waaqayyo abbaa biraa ba'anii dhufan miti. Macaafni qulqulluun waa'ee isaanii yeroo dubbatu kallattiidhaan Waaqayyo abbaa biraa ba'anii dhufan otoo hin taane abbaaf haadha qabu kan foonii jechuudha. Isaanirraa dhalatanii hafuurri qulqulluun isaanirra bu'eetu warri raajii dubbatan raajii dubbatanii warri hojii garaagaraatiif waamamanis akkuma sana hojii garaagaraatiif waamaman. Yesuus garuu
waa'ee dhufaatii isaa yeroo dubbatu abbaa biraa ba'een dhufee abbaa akka qabu dubbata jechuudha. Yesuus hin sobuu dhugaa dubbata. Isa kana kitaabni amantii biraallee amaneenii fudhata. Yesuus akka hin sobne, Yesuus akka dhugaa dubbatu. Abbaa biraa ba'een dhufe gaafa jedhu kana jechuun Yesuus maal jechuu isaati? Abbaan qaba'anii jechuu isaati. Abbaa akka qabu dubbata. Abbaa akka qabu dubbata. Abbaan isaa ammoo isaa wanti hundumtuu uumamni hundumtuu harka isaa jala jirtu Waaqayyo abbaa isa jedhamu sanadha jechuudha. Abbaa biraa ba'een dhufe. Yesuus eessaa dhufe jechuudha? Waaqarraa dhufe. Waaqarraa dhufe. Olii dhufe. Akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 kaastanii yeroo ilaaltan sagalee baay'ee beekamaadha. Jalqaba sagalee ture, sagalichis Waaqayyo bira ture, sagalichis ofii isaatiif Waaqayyo ture jedheetu waa'ee sagalee sanaa nutti haasa'a. Uumuusaa uumama hundumaa uumaa akka inni tureeti nutti dubbata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf Yesuus abbaa biraa ba'een dhufee jedhe. Abbaa biraa ba'een dhufee. Mee raajota keessaa ta'u kitaabuma amantii kamiin keessallee kan jiranii abbaa biraa ba'een dhufe kan jedhu jira. Hoo jiraataniif nu himuu dandeessu. Eessaa fiddanii himtus. Okay. Shanaffaanii abbaan anaa wajjin jiraa jedhe. Abbaan anaa wajjin jira. Yohaannis 16:32 irratti. Yesuus maal jedhee? Abbaan anaa wajjin jira. Abbaan anaa wajjin jira gaafa jedhu Yesuus abbaa foonii akka hin qabne hundi keenya iyyuu beekna. Abbaa isa kamidha reenni isaa wajjiniin jiru kun? Abbaan anaa wajjin jira gaafa jedhu abbaan inni isaa wajjiniin jiru kun abbaa isa kamidha? Abbaa isa uumaa hundaa ta'e, uumaa isa ta'e sana jechuudha. Abbaan Yesuus uumaa isa ta'e sanadha. Yesuus immoo abbaan anaa wajjin jira gaafa jedhuuf foon isaatiin yookaan immoo namummaa isaatiin lafa kanarra yeroo turettidha kan inni jecha kana fayyadamee haasa'aa ture. Kana jechuun maal jechuudha? Riyasumaan Yesuus abbaa qabaa jechuudha. Abbaan isaa immoo abbaa foonii otoo hin taane Waaqayyo abbaadha. Abbaan anaa wajjin jira. Yesuus akkamumatti ilma Waaqaa ta'ee jedhaniitu gaaffii gaafatu yeroo baay'ee. Akkamitti ilma Waaqaa ta'eeni gaaffiin kun yeroo baay'ee gaaffii deebii qabudhas garuu hin fudhatamu. Akkamitti ilma Waaqaa ta'eeni Yesuus durumaa kaasee iyyuu sagalee isa ture sanadha. Durumaa kaasee sababii Maariyaam irraa dhalateef ilma Waaqaa ta'e miti. Barsiisa warra Ortodoksii tokko keessatti utuu Maariyaam hin jirtu ta'eeti Yesuus hin jiru jedheetu haasaa qeesii guddaa wayii tokkotu. Yesuus durumaa kaasee iyyuu tureera. Ilma inni jedhamu kun immoo hariiroo abbaaf isa gidduu jiru sana hariiroo qaamota kana gidduu jiru kan mul'isudha malee ilma gaafa jedhamu amma namni tokko sexual intercourse raawwateetu yookaan immoo wal quunnamtii saalaa raawwateetu ilma argata yookaan immoo dubara argata. Isa kana jechuu miti. Waaqayyoon sammuu keenya kanaan xiinxalluu, Waaqayyoon sammuu keenya kanaan murteessuu hin dandeenyu. Inni ja'affaanii ani biyya lafaa mo'eeraa jedhe Yohaannis 16:33. Ani biyya lafaa maal godheera? Mo'eera. Ani biyya lafaa mo'eera. Eenyullee haa ta'u raajonni kamillee haa ta'anii namni biyya lafaa kana mo'een jiru Yesuusiin ala. Yesuus biyya lafaa mo'eera. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos biyya lafaa mo'eera. Biyya lafaa kana beektonni baay'een mo'uu hin dandeenye. Hayyoonni baay'een, saayintistoonni baay'een, warri qabeenya gurguddaa qaban, warri baay'ee baranneerra jedhan, warri beekumsi keenya baay'ee fagaateera jedhan, hayyoonni gurguddoon addunyaa kanarra jiranii beekumsa qabaniin, ogummaa qabaniin, qabeenya qabaniin biyya lafaa kana mo'uu hin dandeenye. Qooda kanaan mo'amanii, bitamanii, garboomanii fi jiraatu. Yesuus garuu maal jedhee? Biyya lafaa mo'eera jedhe.
inni biyya lafaa moo'u kun Waaqayyoodha. Haleluuyaa. Inni biyya lafaa moo'u kuni Waaqayyoodha. Moo'eera. Nam moo'aa otoo hin taane moo'eera baqa. Ashanniffaadha. Haleluuyaa. Isa biyya lafaa moo'eetti amannee jirra nuyi. Isa biyya lafaa moo'eetti amantee jirtaati. Inni Yesuusitti amante, ishee Yesuusitti amante. Warri itti amanuu diddan immoo isa biyya lafaa moo'ee Waaqa isa ta'e sanatti amanuu diddanii jireenya hin qabdanii hamma gaafa isa amantaniitti. Yoo isa amantan garuu jireenyi keessan deebi'eetu du'aa jireenya keessaniitu ka'a. Du'aan jireenya kee ka'uu kan danda'u yoo Yesuus Kiristoositti amante qofaadha. Yesuus Kiristoositti namanne taanaan du'aadha. Du'arraa gara du'aatti darbuudha. Inni torbaffaaf inni dhumaa mata duree biraadhaan amma walitti deebinutti jechuudha. Ani ilma Waaqayyooti ofiin jedhe Yesuus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 36. Mee nan dubbisa ishee kana. Ishee kana dubbisuun qaba. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 36. Ani ilma Waaqayyooti jedhe. Ani ilma Waaqayyooti jedhe. Akkas jedha. Yoos immoo ana isa abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti erginaan ani ilma Waaqayyooti jedhe. Kanaan attamitti Waaqayyoon arrabsita jettureedha. Ani ilma Waaqayyooti jedhe kanaan akkamittiin deebitanii Waaqayyoon arrabsita anaan jetture. Yesuus ofii isaatiif ilma Waaqayyoo akka ta'e afaan isaatiin dubbateera. Ani ilma Waaqayyooti jedhe. Ani ilma Waaqayyooti. Abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti ergee kan jedhu kun dur qulqulluu miti jechuu dandeessu. Dur qulqulluudha. Maal jechuudha ree? Abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti erge jechuun inni durumayyuu qulqulluudha. Inni durumayyuu mudaa hin qabu. Kana jechuunsaa faarsaa Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti gara haadha kee keessatti utuun si hin tolchiinan si fo'adhee utuu ati hin dhalatiin addaan si baasee sabaaf raajii akka taatuufis si kaaseedha. Adda ba'uu Waaqayyoof adda ba'uu. Waaqayyoof adda ba'uu. Namni Waaqayyoof adda ba'e immoo nama qulqullaa'eedha. Nama qulqulluu nama Waaqayyoo ofii isaatiif adda baafate. Nu isa tokkicha qulqulluu Waaqayyoo akka taate amanneerra beeknas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 69 irratti immoo isa qulqulluu ilma Waaqayyoo akka taate. Utuu inni hin dhalatiinis immoo Yesuus Kiristoos qulqulluu akka ta'e ergamichi garbeen dubbateera. Inni sirraa dhalatu kun qulqulluu jedhama, ilma Waaqayyoo jedhama jedheetu dubbate. Inni duruma utuu hin dhalatiin iyyuu qulqulluudha jechuudha. Eebbifama gooftaa isin haa eebbisu. Sagalee guyyaa har'aasuma irratti xumurraa. Yeroo biraa mata duree biraadhaan walitti deebinaa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Eebbifama.